misbaa Usmaan dhufeen saa kunoo misbaa Usmaan dhufee kute isa kute gaa qoyni bidaa usiati Hamza. خسني خبراته يعني عبد الرحمن خريفو البيت انا تنت انا خبرات خبرا انه اركن نيسو ما هي خبرا ابرو دو قول لي خلنا جراتي ابرو دو قول تنودا ولا خايمو بالبلا لما قدامي وجل جراتين له ولا باني اكسم اللي قسان كبو لكو بالبلا لما قدامي ايوه مسبانو بيادا مسبا بغا دفته جرخان نو يامو دندي سا مسبان كنو بيادا برما وندر راو فيتنين قلت أبو غلطو ميولفان جرخان نول بابا سجاجي مشكلة dirri entana dirri kana jani إنسان gafi fedan desa نمنم ما إنسان عنده ورا قدسن كيسا أمنوه مسبانو بيادا tole misbaa keenya gaafii falmataa gaafachuu turree keessatti eega misbaan hunda bakka ni bu'a jettan misbumarratti haanuu gayu misbaa galgala edaa حمزة لا اللي اسمانو نمنو كنا مرقات اللي دا مناشد اللي دا فاميلنا تيجي قدر ندينهم فولو قدافي والباس آخر قبا قدسا tole misbaa na dhageessa Ijoollee munashida akkana maali ijoollee darasaatii tokko kana godhee akkas godhee sana hundarra deebi nama dhagahu. ana turre deebi'aaf abshir آتي obsi mee obsi Abdurrahman obsi أستاذ عبد الرحمن قبابتو لي أنا مقامراتي دي مباخية obsi mee haasaati Abdurrahman Nama feene. waa'ee gabaabinaaf dheerina raasa'uutti hin jirru obsa Ustaaz Misbaa Usman galatoome akki jenne halkan edaa yeroonii fi Abdurrahman isin yaammatu maamma bayaanitti hoggaa dheeytan isiniimi warri maamma bayaan lafa qabee quraana qaree hidhaa zil godhe galatoome yeroo itti qaraatan san namuma fayyaa qabu kana lafa qabdanii hidhaa zil gootanii itti qaraatan moo nama fayyaa hin qabne يا حبيب سلام يا بود رومانو نما فيان قبل مال توت تقرا okay نما فيا قبل مال توت تقرا نما فيا قبل tole kanaafuu mee dhaafaa sagaleen teenyuutu hin jirre jara keenya nu bira jira gama jalaa baanna sagaleen hin jiru jechaa jiran dhaafaa teenyuutu hin jirre barreessaa jarana tiyya moo نجرا سجلين ندرو نجرا Namni suni fumaaf network hin qabne Hamza. يا okay misbaa sagaleen hin jirtu jechaa Barreesse jiran namni amma ni tokko jira isaan jaanaye network hin qabne. tole amma ni jira jaanaye hayya misbaa keenya galatoome laal jara keenya yoona dhagayaa jiraatta misbaa gaafii gaafadheetiin akkanaan jeen misbaa edoo gaa maamma bayaanit dheeytan yeroonii fi maamma bayaan lafa qabdanii quraanatti qaraatan nama fayyaa qabu lafa qabdanii quraanatti qaraatanii hiitan moo nama fayyaa hin qabne lafa qabdanii quraanatti qaraatanii hiitan jennaan nama fayyaa hin qabne jennuu deebise buleessi keenya haa galatoomu duba misbaa ittiin fufaan mallee eegatti qaraatanii biraa kuttanii falmataafaa bira dhiiftanii kuttan abdallaa akkasiimi ايوه abdallaan akki je'e viidiyoo keessatti isinii wajji qabee isumaatu lafatti qabee itti qaraa jechaa ture akkasiimi viidiyoon arke takka irratti غافي تهدرو وانين بسدون قبا hayyee يونا هيمت tole ibsadhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أنت أبلما إسلاما السلام عليكم ديبودان وان بريد دور جرتني وان بريد دوف غافل لنا دي هيستني أني أكدرتي nama roga gartee waa'ee yeroo reefus jira taa'u
Dura waan yaada kiyyaa ibsadheetiin gara yaada keessanitti isinii qeebalee isinii hojii tarkaanfadha. Maaliif namni osoo Falmata ganniin video firaajii fi oguta gadi ifama falmata video firaajii fi warreen giru kan jira. Please yoo dandeessu koppelingi shorka da warra sana gitti nuti asiru. Itti fufi obboleessa. Sah. Dursarratti ani nama markaza karaa barsiisummaa online irraan barsiisuu fi kana tokkollee keessa jiruu miti. Kanallee barsiisee haa kanatti keessa jiruu miti. Kana hundarraayis qulqulluudha. Markaza obboleessi kiyya mama yeroo dheertuu barsiisaa turellee nilleen beeku. Nilleen dhayne quballeen qabu. Akkuma yeroo qilleensa irra deemu dhagahu malee irraa quban qabu jechuu kiyya. Hiriiroon ammoo naaf mama bayan idduu jirtu. Asiin dura sagantaa yoo ajandaa mama bayan takkallee gabbahee irra dubbadheetis hin beeku. Takkaa gama followersi irra barbaadu maalii dila qilleensa irratti isin ooftan kana namni oofu kana takkaa seenee waa'ee mama bayan takkaa dubbadheetis hin beeku. Asiin dura hanga inni deemullee hanga inni asii dura qilleensa irra yeroo hundu deemus takkaan dubbanne jechuudha. Arrallee ergaan bakka san dhayne wanni dhayneef isii gartee karaa tola barbaadaaf dhayne malee isarra miidhaa geessuu fi maaliif takkan dhayne eegaan hangana jeegara yaada Hamzaatiin deebi'a. Itti fufi Hamzaa yaada qe'am. Galatoomi obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa ulfaadhu. Baga ibsatte yaada kee. Duboo edda hoggaanii fi dirmannaa dhayitan sani gurbaa lafa qabdanii irra qaraatanii gurbaa fayyaa hin qabne irra qaraanee jettan. Gaafa dhayitan obboleessa keenya kafalmataa jedhamu kana harumarraa walii ida'amtammoo walumaan wayyaammattanii dhayitan. La kararraa walitti ni ida'amne akkumaan ani kalee dheengadda galgala onlaayinii inumaa osoo hin seeniin sa'a turee sa'a 9 halkan ol seene yeroon ol seenuun nama waa'ee kanaa haasa'u arge ergaa mama bayaanii kafartu billaa rabbitti kafree jiru dhaga'ee booda osoo hin onlaayinii quban qabaatiniin dhufee isuma akkas jiru galgala lammaffaa arge maalirraa dhiiroo akkana jeen dhaggeeffadhee yeroo san isaa fi siituu wajji haasa'u jira. Isa jalaa yeroon bahu Abdurrahmaan liinkiin irra sheer godhee Abdurrahmaan kun hojiin jalaan dhufe ol na baasee wajji haasa'inne gurbaan kun akkana jira yeroo hedduus namni irra dawwalee ati naannawa san jirtaa manallee walitti hoosiif inni itti dhihaattee maaliif isa kana gaarii yaannee fi maaliif ittiin dhayne yeroo hedduu naan jechaa turan bilbilalleedhaan ol seennaanis Abdurrahmaan illee yaadu kana naa dhiyeesse falmataanis yeroo san achirra waliin jirra achirra jira. Mee kaaneetti dhaynee laalluu waliin jenneeti nama hanga tokko achirraa yeroo achirraa baanu walii dawwallee bira dhayne. Kararraa walitti dhufuu osoo hin ta'in walii dawwallee bira dhayne. Tole eenyuu fi eenyu faa walii dawwaltan guruppii nama meeqaan achi dhaytan isa bira. Namuma darasoota naannawa kana jiru nama dilaan dhayne. Tole. Nama dilaan. Falmataanis akkasumatti walii dawwaltanii dhaytanii jechuudha. Okay. Eega qabdanii irra qaraatan booda falmataa isiniitu nu duuba achitti hafi je'eeni manatti. Dhayneeti yeroo dhufnu mana ulaa jalanii dhufnee irra salaamannee ulaa dhoyinee Abdurrahmaan duraa banee yeroo ol seennu Muhammad silkii qabatee kana ciisu jira. Mataa hidhatee akka waan booyutti taa'a. Ol seennee irra salaamannee. Maal taate mabbaa maaltu kanatti si boochisa maaltu si gaddisiisennaan ni booya injiruma sanaa fedhu jee booyee silkii darbe silkii tafakkur fuudhee gamanarra kaayee sirrirra kaayee ija keessa kana nu laaleetu mala faafal jee falmataa hulaa ol seenu jiru itti utaale ni qabnerraahe gatteessifne harkumaawuu nama hunda lafaa ka'eetti utaala kaan achitti nu daadarkeessee ifumaafuu qiyaamaa garree. Bakka isaa rabbi nu fide jennetti qabneetti qaraane. Itti qaraane ani dhuguma jirtuun himaasi waan gamana maal mixishoo waan isin jettan takkan qibaas hin qaburraayi akkuma nama juu kana narraa dhugaasi. Itti qabneetti qaraane gatteessifne yeroo silaa qabneetti qaraanuus kaan harkaan dhawaa Abdurrahmaan kana fa'aa harkaan dhawee nu harka gaggabsuu ga'ee kaan gamana dhawaa qabneetti qaraane jechuudha. Harka kan akka naman dhooyin ennee daqiiqaa 5 akka nu facaafne taaftaa godhaa rabbii jaawwan dhireessiru daqiiqaa 5 qofa. Taaftaa godhaa yoo gaa kan nama darbu taate hin beeknu. Itti deemsiin dhagaya, Ustaaz Mustafa.
Dhiifama bilbila namaatiitu sagalee hojiisana fakkaata. Tole. Ergasiitti Guddisi qaraanee dabbalaatiif guddisi yaa. akka inni Haa, naman itti dhiigne deemna. miilallee naman dhoofne jennee miilaas ni hiine achi Haa. boodaan diqqoo ni wayyaawee ciisuu eegalee bishaanillee Abdurrahmaan fa'aa matarra nannaqanii bishaanillee aanan tokkollee falmataan itti kennee akkasitti duuba diqqoo wayyaawee isaa ciisu jiru gaa sa'aan salaataatis dhiyaattee bishaanillee irra naqinee sa'aan salaatallee dhiyaattee nuti falmataa fi gartee Abdurrahmaan ni aana jennaan Abdurrahmaan na dhiiftanii bichaatti yayyaa'inaa nuun jee akkasitti falmataa wajjin dhiifnee biraa yaane. Tana nuti gaa isa fayyaan qabu akkasitti gaa namni fayyaalessi ol ka'ee nama utaalee qorqorrooniif dhawee tirika reebee kan hin godhu. Hayyee. Akkasitti biraa yaane. Yeruma sanuu immoo ijoolleen gari gurbaan kun fayya qabaamis baatin rakkatinii naan jetteen. Namoonni gari gurbaan kun fayya qabaan rakkatinii naan jette laa. Diin keessatti wanni ilaalamu misbah nama yeroo san nama hedduu ustaazni fayyaa qaba jee keessa maqaan udai takkoffaa ustaaz tafakkur hin jenne tokko La. Tafakkur Afrikaan jee isa Falmataan qofaatu jenne. Mee dhaabbadhu falmataati. falmataa miti falmataa afaan hin dubbatu falmataa isinumtu saame laalaan kan falmataa dubbatu fi miti isuma haqa jirtuun dubbadhan. Gaafii isinirraa qabna mee obsa Ustaaz Hamza mee jara kana waan naa gaafattu falmata dhibbatti Ustaaz fayyaa qabaa jedhe reefitan. Ustaaz Siniin fixadha. mee dabarsi qaba. Mee Ustaaz immoo wadhaba yaada jalaa Kingi Kamal Mee obsi Abdurrahman please mana na dhiisaa gutakka Kingi Kamal dubbatee na kannachuu jira dubbii tanaa dhiisaa isa. Hamzaa hejaa bira Fixan. isaanis butii qabadhe isaaf hin dhisee Kingi Kamalaa kannatu Hamzaa kan Kingi Kamal ana kannatu Ustaaz Misbaa naa siit deebisaa naa obsi. Ustaaz Hamzaan jara kana waan naa gaafattu Haa. dubbii tana keessatti ajandaan barbaanna haqiiquma dhuguma qulqullooftu barbaanna wanni jara kanarraa qulqulleeffannu namni kun mata garagaraatti achi jiran battala jiran haa falmataan gidee achi jiru Ustaaz Bayaan Nagaa fayyaa taliila qabaa nuun jedhe Ustaaz Misbaahu immoo namni kun nama fayyaa qabutti namni qara'aa jedhanii maanaatuhu Ustaaz Bayaan dhukkubsataa yaada dhukkubsataa qaban Ustaaz Misbaahan kun mee jari kun bakka takka jiranii wadhabbii jaraa kana wali araarsi yaada tokko irratti dubbanna. Tole galatoomi akki jee Kingi Kamal akki jee Misbaani durarratti waa hunda himate inni lillaahiidha dirmannaa dhaqe duriis markazaas wajji quban qabu isaanii wajji waa takkallee bakkuma markazaa sanillee quban qabu akkuma namatti dhihaatutti ummataa wajji walitti dawwallee itti dheeyinee jee wanni niin anirraa arke jee argaa isaarraa namni fayyaa qabu fiigeetiin tirika qabadhan je'uu namni fayyaa qabu ifiin ajjeesan je'uu itti qaraanee biraa deemnee jee yaruma sanuu je'eeti dhaabe Ustaaz Misbaan nama ijoollee keessaa inni fayyaa qaba je'uutu jiraa jee tanarratti falmataan lafaa ka'ee eenyu namni kas je'e maqaa himii je'een eda falmataan ifumaafuu maqaa nuu himee ture osoo Ustaaz Misbaan hin dubbanne namni fayyaa gartee qaxii qaba fayyaa jadiida qaba je'e tokko tafakkursani tole akka eda falmataan nuu himetti tafakkurii ala namni fayyaa qaba je'e ni jira Ustaaz Misbaa eda inni nuu himee jira. Aywa. Namni fayyaa qabaa naan jee ijoollee achi jirtu keessaa Ustaaz Tafakkur qofallee yoo ta'e namni dawwalaan aboo gurbaan jiraa miibaran wallee xiinsammuutti tuqame fayyaan qabu gurbaan yeroo nan jee yeroo hedduu na gaafatan eegachi irratti viidiyoo san arkan. Ustaaz mucaan akkami gurbaan maal ta'e yeroo hedduu naan jedhan ammaraataan jedhani ammoo warri isa dhiheenya qabu. Sammuutti tuqamee gurbaa yeroo nan jee warri isa dhiheenya qabu hakatanii nama 6-7 jechuudha. Har'aa olii yoo xiqqaate namni ijoolleen amata 3 dura asirratti warri markaza eeyba waliin hirmaatanii wahuma hunda jireenya wajji qaban. Namaan oggos irratti dawwalee manni isaan lamaanii walitti aanaa gurbaan kun siis saayiba yeroo hunda haynuun jennaaniin laa an gurbaa dubbii isaa tana quufeetiin jira jibbeetiin jira.
yoo kabajumateetiif si hojii rakkadhee faa dhaqe malee an dhaqulleen barbaadu bakka sannaan je maaliif jennaan osooni fayyaaleysaati an fayyaa miji'ee akka maraataa sitti taha fayyaaleysaa naan jedhan hogguma sanuu gurbaanni maraatee bar fayyaaf taa'ee shahadarraa deebi'en juu isin fayya seetan hoggaanan jeen lakki kasimi wallaahi si soba malee ni kijiba malee hoggo isin itti dhuftan nuullo yookaa'u waan biraa yookaa'u dhiibbaan irra geessuun maltan jechuudhaaf isiin akkas jamalee fayyaaleysaa jedhii nama 7 oltu bilbilaan naa haate na gaafatee jechuudha. Uggana marata gurbaan barri tuqame uggana njeen kammoo dhaabbatatti hoggos jee tafakkur qofa tole amma gaa tafakkuriitu dhaabbataan akkas jee namni torbammoo bilbilaani siin jee gurbaan fayya qabaa tanaafuu nun cinqinee namni torbannan san bakka isa wajjidee tammoo tafakkurumaatu isaan keessa ture warra akkas jee keessa warra gaafa inni ofiin fannisa maal jau hundaa'u hatta Sheikh Usman durrii bira dhaqanii kara hunda bahaabee isaa hunda isin dura wajji deemaa turanii isaan sun hundinuu warra sirritti saddeenya qabu warri san edas wajji dhaqee hidhe moo gurbaa hiniine tokkon dhayinin wajjiin ani dhaquun barbaadu nama hedduun naan irraa dhiise yeroo masa thank you amma gaa wanni takka tan nuti Ustaas Misbaa harraa baranne Ustaas Misbaa lillahiif dhaquu taakka jarhe waa'ee markazaa keessatti harkaa wajji qabaachuu dhabuu laama achitti inni dhaqee waan silaa rabbi isa mul'ise san godhee deebuudha amma gandi guutuun jechuu kijibatti beekanii jechuu Ustaas Misbaa'ee fi Abdurrahmaan kana malee dubagaa eega kijibatti beekan falmataa fi gurbaan kaan tafakkurfaan osoo waan kana fayyaa jadiida qaba ja'anii ummataa wajji wanni deemanii lafatti qabanii falmataaf hin dhiyeessu jedhama dubbitan lafa qabdanii quraanatti qaraatanii viidiyoon isinirraa waraabamtee viidiyoon san poost taatee nama fayyaa qabu kasin lafa qabdanii quraanatti qaraatanii hidhaa zilgootanii mobaayila namaa fuutanii deemuun heeraa fi seeraa falmataa nam tokkon dubbatin ani naa deebisu. kallattumaan kan inni sii deebisu Ustaaz Hamza Sheikh Jaabir. Seera narraa fakkaata waanumaan godhuu qabu gahee narraa eeggamu kan obboleessa kiyyaan godhuu qabuun godheen jechuu jira kalees arraas barus. Eeyyo nama fayyaa qabu lafa qabdee silkii namaa fuutee deemuun heeraa fi seera jette akkasiimi. Jalqaba irratti fayyaa isaanii qabamuun qabu irra deebisee na gaafattamoo akkami? Ustaaz Maamad Bayaan jechuu fayyaa qaba. Wanni xiqqoo isa rabbashe qaaxiraa buluu yeroo dheeraa miidiyaarraa miira keessa galee lallabuudhaani akkuma nama fakkeenyaaf xiqqoo yeroo falmataa tokko baatee akkamiin beekta kan fayyaa qabu. Jarri wajjin dhaqee hundi akka fayyaa qabne amaluu jiranii akkuma fayyaa qaba itti murteessite garuu. Fayyaa qabe aan akkaan jechuu jirutti ammallee jechuu wayni isin kaatee garuu wayni jecha jijjiiradhe. Hinjijjiiranne falmataa keenya bara kininje laaburka ichuma kanaanin irraa isinii bu'a falmataa osoo fayyaa qabaa beeytuu quraanatti qara'aa viidiyoon jettu mana bira jirti wanni nama fayyaa qabu lafatti qabsiisee quraanatti si qaraasise maaliin siin jee deebisaa dhaggeeffadhu wanni quraana fakkeenyaaf yeroo qaraan ijoolleen Ustaaz Misbaafaa dabalatee isaan tokko qara'u jira yeroo san taa'itumaa yookaan immoo dhaabbadheetiin jarrabu jira isa qabee